Hedduu kan nu miliqe keessaa raachuudhaaf hayaat akka jaalallee osoo hin taane akka obboleessaatti wajjin jiraata. Jiru isinii galee akkasitti immoo hayaat waan caalama kaasteetti isinii galee waan caalama jechaadha. Raachuudhumaan walitti sadii jechuudha. Amma nu hedduu kana banneetti Ustaaz Muhammad Bayaan hin maraate jedhan. Maraachuu keessa bahee immoo akkas sirba jedhaa jira. Kanaan wal qabatee jimaan maraacheeti jedhamee dubbatamee mana hidhaa seenee jira. Godhii dhabboo. Dhagaa haala dhagaa dhiirochee durba umurii 13 gadii malee akka hin fuune jedhamaa jirtu. Jama'aaw assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh. Ashama arkafuun hordoftotaaf kabajamtoota Oromoo Show akkam naaf jirtu jiruun jireenyi aafiyaan kama daraa akkam naguma keessanii miti qoolirraa babbanneerraa kanumaaf yaa'u dhingiddamu sinti miitan ture maa inni birraan nu fudha ji'uma keessa yeroo sadii wal argaan burtukaana wal argaan jabaateera wanti jedhu akkasii miti wal argaan jabaateera kan jedhu wayinaa barbaada sirba isinii galee kanaaf egaa isin jalaa babbadeetan jira jechaadha. Kanaaf viidiyoon hedduun nu miliqeera yaa'u ajandaan hedduun nu miliqeera. Namni tokkollee maaliif baddee ajandaan kun kana jira namni naan jedhu jiru maaliifuu isin taajjabeera. Harragaa viidiyoo kabiraatiin isinii deebi'eetan jira yaa'u anis isin yaadeera yaa'u hedduun keessan na yaaddaniitti yaada. Kanaaf har'a viidiyoo kabiraa isinii qabadhee dhufeetan jira. Warreen mugarri chaanaalii kanatti haarawaa dhuftan chaanaalii kana subscribe gootan malee akka hin jalqabne viidiyoo kana hundi keessanuu yaa'u nu jalaa qabbanaa'uun nabu viidiyoon keenya nu jalaa qabbanaa'uun nabu viidiyoon kun laalama hidheeyyuu yaadu. Kanaaf hundi keessanuu laayik gochuun dagatinaa. Gara viidiyoo ajandaa qaqqabanne keessaa tokko maayini raachuudhaaf hayaat maal walirraa qabu jechuun yaa'u akka hiriyaatti wajjin Ugaandaa dhaqanii waan argee jedhaniiru. Garuu immoo kun hiriyummaa durbaaf dhiirri immoo hiriyaan ta'a. Mee naa qoradhaa kana naa qoradhaa. Egaa akkasitti gaa wajjin wal haammatanii wajjin jechuun wajjin fataa'eedhaa jiru. Jarri kun hiriyummaa qofaa kan jira kana. Maaliif qoradheen isinitti himaa na egaa isinii galee isuma wal qabatee immoo Hayaat Naasir akkasitti አንድም ሁለት አዋርድ ስለሚቻ ኮንግራ በጣም ደስ ብሎናል እህታችን እንወድሻለን egaa akkasitti egaa raachuunis wajjin moo yaa'u badhaafame mucattiin kun immoo jabduudha isiniin jedheen ture isinii galee maamma Bayaan akka tokko hedduu kan erga nu babbanne maraateera jedhan maraachuu keessa baay'ee immoo sirba dhaggeeffataara maal ta'e namatti ka'u dhibee achumaan immoo isaa wal qabatee immoo mana hidhaa seeneera jedhan dura immoo dhaggeeffannee walitti deebina kun akkasitti buulloo sirbaa jira. Seena walakka ala Bullo maaltu walakkaa seene adaraa maaltu walakkaa seene jinniidha seena walakka ala ifayyu Allah argitanii dhageeffanii nan badee inni kun nama kolfisiisu baay'isuu inni kun nama kolfisiisu Bullo na wajjin jilaa waagaa bulloo dhaggeeffadha. isa kana koo'isisuu qofaa mitiim itti qaraasisuu ture laasinii galee duraan dursa
maaliifi sheekiin al tokko tokko silumaayyuu an gaafa ni booni ani namanni aan namicha kana hin amanni aan maaltu maraacha immoo jedhanii namoonni tokko tokko irratti ajandaa dubbataa jiran dhaggeeffannee walitti deebina. Ustaad Booniyee maraate jettan wallaahi wanti sheeticha kana maraache itti isiniif kakadhaa haqa dubartiiti yoo kilaashin sobeen sobdinaan jedha riisiitii guutuu namaddii jiraadha ka waggaa tokko ga'e jawaala kiyya keessa wallaahi haqa dubartiittu maraache dhageeffadhaa viidiyoo inni sirbu kan. Dhagahuu bira tartanii viidiyoo sheer olee hubatanii mummurtanii homa isin dhageettani baay'ee wanti isin dhageeffachiisu tokko hin jiru. Laakiin nawoo sheeticha wanti maraache wallaahi haqa dubartiiti. Gaafa alqaa'idaa barataan tokko gabbuuse barataan shayyoo alqaa'idaa gabbuuse sheetichi eebbeedhee barataa walitti yaama. Mallaqa naa guuraa jedha. Mallaqa guuraniif gaafa mallaqa warri amiirranii 20 15 10 kennaniif 50 60 40 naa kennuu dhabdaniif barataa garee ofii keessaa rimoofaatiin ture sheetichi kun. Gaafa har'a barataan kuni mallaqa guureefiitiin jedhe irraa waa baradha jedhe gaafa ji'a lama ga'e ammallee barataa mallaqa walitti irraa naa guura mallaqa walitti qabaa jedhe guyyaa meeqa quraana dhooge barattoota maaliif mallaqa irraa waliin naa qabuu dhabdan jedhe nama amiirran garee keessaa rimoof godheetiin iyyaasedha sheetichi kun. Haqa dubartiittu irri jira sheeticha haqa dubartiittu maraache dubartiin garaa hidhatte mana arabaa keessa dalayte diin baradha irraa waa baradha jette mallaqa kafalte gaafa ji'a lamaa gaafa ji'a tokko ammas mallaqa naa guuruu dhabdan jedhee wayitachi keessa haqa jaraa fudhatee geessee osoo deebisiniif san garaa baamuufitti guureetiin fixe wayitachi keessa rimoof karaa maleen hayxi namaa naman dhiistu nama maraachiti sheetichi qaata maraate huccuu uffatee deema malee akka imotitti tokkoffaan namni mallaqa nyaatu sheeticha kana gaafa ahbaash minaamin jedhan garee guutuu akka gamtaa walitti qabamanii mallaqa guuranii sheetichi kana ji'a lama osoo hin gahin mallaqa san macaggatee fixe ji'a lama osoo hin gahin ammallee mallaqa naa guuraadhe amiirran dubartii achi keessaa rimoof godheetii iyyaase. Egaa akkuma dhageessan garuu namni waan barbaade dubbata. Ana asirratti wanti jechuu barbaadu sheekii dhumti laayivii irra taa'ee durbaan haasa'u jechuun maal kun sheekiin jedhamu maqaa sheekiin balleessinaa. Sheekii jechuun ana nama sheekii jechuun isin galee kanaaf an gaafuma duraa maaliin beekame booniyyeedhaan durbaa maraataa beekame malee qara isaan beekame namichi kun. Kanaaf immoo maqaa sheekii arrabsiisaara. An baay'ee sheekii namoonni jiru ergaa tokko dabarsanii kan deeman jiru kan laayivii waan argeerratti bakka hin taane ittiin argamne jechaadha. Warra akkasii dhiifama naa godhaati. Warri immoo laayivii irra teessanii durbaa wajjin waan an xumurre namicha kana akka inni namararre qaatan bari'an qaata akka inni badu baqa. Maaliifi laayivii irra taa'ee waa'ee durbummaa waan argeeka. Warri kee durbummaan qabdu nutti mi qabe. Inni kun danuu nama haasofsiisa isin galee yaa'u qishinaa hedduu godheera jechuudha. Mana hidhaatti immoo akkasitti ilaalaa. Waan dhimma gartee Shaadee deebitee immoo? Shaadee deebitee. Shaamaan haaratti qaba dhahuun Eebarjii sanumaan baan. Haleessa asittiin salaate subii asittiin Salaatee? salaata gan baasanii. Ni utatu qabu inni barus kami naanam. Qabadde hin qabanne bar. Amma jechuun nama jechuun. Tooguma qofa. Barka barte ilaala ma yuutu malee barte. Barcaa Amantii bakka amantii Jimmaadis Jimmaadis. Laala. Arrantoo. Jimmaadis maama. Nyaatuma wargannaan nagaa nyaatu sun. Nyaatuma nyaaddo. Jimaa maali dubbata? Omanne kami haadha geessaa abjeen irra duudel miidiyaan guutuun. nyaata. Haadha miidiyaan akkalli geessaa yaan irra duudel. Akka badii heddiiti. Hanga kaayan jemmu. Bishaan gurraatti ustiin kennan. Asifiduuri irra furmaata ta'ee jira beekaa. Laa damma wanti dhiifama caalee hin jiru. Ammaati arree. Naa waan maal garaa qaqqabi. Biyya jiru. Namni bilbilaan naa quba qabaatu ana malee hin jiru. Maatii bira jira. Isiillee quba qabna. Gurbaan jechuun jaalisa kana gahee jireenneen quba qabna qe'ee guutuu. Amma kana yaartiin ta'e silkii irra daawwateeti gurbaan irra dhaamse waan irra dhaamseefis gana gaafate. Amma anuma baasuu qaban si isarraa foto. Way ajaa'iba nama akkan ajandaa jaalatu nuu garree. Maal gaafata? Akkami ajandaan kiyya maal fakkaata? Eda eenyutu nu dubbataa bulee waa'in kiyya maal jedhaa jiran? Asli Mubaarak. Egaa asirratti immoo akka dhageessan maa inni beektu namichi kun caatii takkas godhe. Caatiin nama tokko hin ta'u yeroo jedhamu namatti hin ka'inaasin. Caatiin hin ta'u akka tokko nama godha isinii galee
Bakka biyya wayii nama galcha jedhan anillee hin barre. Warri biyya sana galtan immoo yaa nutti kaatu yoo Ameerikaa wayii seetu natti fakkaata. Kanaaf namicha kana xumuri isaa akkas ta'e hedduu tokko nama rifachiisa. Maaliif itti qaraa isaatii dafaa garuu tiiktookii kanatti hin deebisina. Adaraa. Haqa dubartii ta'uun namoonni kuniyyuu. warri heeruma wallahi nuti dulloota sana keessatti lakkaa'amnu warabbal kaabal lakkaa'amnu nuti dulloota warra otuun heerumin shamarran otuun heerumin dulloomtee daaranii bar si jamar qoy waggaan soddomni waggaan digdamii shanii dulloota si maasiitti ilmoo fixxaniittu eenyuun isin fuudha habiibti ilmoo fixxaniittu waggaa digdamattu waggaa dubartiin haa ilaa ilmoodhuma gaarii dahuun dhiirri tokko dubartii yoo fuchuu barbaade ilmoo gaariin argadhe ijoollee waggaa 13 olii qofa fuchuudha. Haga waggaa 20 yoo ilmoo deesse ilmoo sammuu qabdu ilmoo babbareeddu deesse. Dubartii waggaa 25 waan akkasii heerumte ilmoon isii qaqalloo ofiyyuu dudda. Ilmoo yeroo kam guddifta saalee dudda qabattee deemti dubartiin dulloomteetti waggaa itu ilmoo gisee kama faasate jijjiirtu dudda qabattee deemtu. Koshi ati isa sagalee rumte baate ilmoo sagalee argattetta. Dhiira tokko irraa ilmoo tokko na argadde alhamdulillah. Ilmoo sagalee qabdaaga. Tokko kan koo amma Ameerikaa jira barumsa barachuudha Ameerikaa deemeera tokko kitaaba jira. Hunda jiraayyuu jechuudha barnoota qaqqabsiiseen jiran alhamdulillah. Hamma borii mucaan koo inni angafti amma saalee akkana fuula gisee laallu aniifate tokko fakkaanna sii galee gisee akkanatti laallu tarii si angafa ta'uu hin danda'a gaalaa dhaggeeffadhu angafa baay'ee sii ta'uu danda'a. Isuma angafa baay'ee sii ta'uu hin danda'a dhaggeeffadhu garuu akka miidiyaa kanarratti waliin laallutti nama hiriyaa fakkaan akkasuma akkasii miti. Wallaa jireenyi biyya haramaa tabiyyiif furdi isa kan. Egaa akkuma sagalee heerumaa inni tokko yoo badeera jedhan dhiirri fayyaa argannaan yeroo kana. Dhiiruma fayyaa argannaan an akka tokko na sodaachisaara yoo amma naa gadi ba'uu nan sodaataara amma yaa dubartoonni nama hirrina dhiiraan mudate waan harka jedhamaa jira. Alanallee waan taanu bara 2019 sodaachuu jalqabna malee alanallee akkuma ta'etti akkas cunqursaadhuma bira darbina. Maaliifuu immoo dhuguma jette amma reefnaa 13 gadi fuudha gizeedhaan fuudha jechuudha siisini galee dudda koo jetti kan waggaa 25 kanaaf immoo buchoosii ni galee yookaan garaa keessatti kooti jedha qabadhaa sichi immoo akka yaada kootiitti jechaadha. Egaa viidiyoon irraa gabaabbatus kana fakkaata xiqqoo sin jala gabaabseera anyway yaa'u walitti deddeemine hedduu kana yoo rabbi jedhee viidiyoo kana immoo hundi keessu sheer gochuun daga imoo waastappii hiriyaa keessi sana saadaa fa'itti ergi faaxumee fa'itti akka hin irraanfanne. Miskuu hundatti ergu akka hin kenne miskuu ollaa kana jirti akka tokkon sura. Kanaaf subscribe warri immoo viidiyoo kana like gochuun dagatina. Hamma viidiyoo kabiraatiif walitti deebinutti isinin jaaladha isinin kabaja yaada keessan yaa komentii irratti.